addunyaa duraan dursee hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga jala bultii ji'a ramadanatiin isin ga'e jecha oduu ammaaf qabadhee dhiyaadhan isinitti himaa oduu wajjin Munawwar Ahmadiin. Magaalaa Burraayuu keessatti erga guyyaa kaleessaatii qabee reebicha ulfaataa fi hidhaan jiraattota irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Poolisoonni Oromiyaa namoota nagaa gara hojii isaanii deemanis ta'e namoota argan akka malee reebuun garii hidhatti guuraa jiraachuu jiraatan tokko BBS'tti himee jira. Akka jiraatan magaalaa Burraayuu tokko himutti poolisoonni Oromiyaa akka waan uummata Oromoo irraa sodaa wahii qabanitti namootuma nagaa qabanii reebicha irratti raawwachuun mana hidhatti guuraa jiran. Guyyaa kaleessaa naannawa ganda Gafarsaa Noonnoo Jaamuu keessatti namoota daandiirraa walitti qabuun iddoo buufata konkolaataa keessatti ol galchuun kophee irraa baasanii dhagarra jilbaan oofaa turuu kan himu jiraatan kun namoota garii kaaffee fi hoteela keessaa funaananii hidhanii jiran. Poolisoonni Oromiyaa gocha akkanaa kan eegalan erga dhiyeenya kana humni addaa poolisii Oromiyaa Burraayuu ture waraana bilisummaa Oromoo lixaa Oromiyaa jiruun loluuf raayyaa ittisa biyyaa humna addaa naannoo Amaaraa fi waraana Eertiraa waliin bobbaafamee booda ta'uu namni kun himee jira. Dabaluunis poolisoonni Oromiyaa kanneen namoota daandiirraa gara hojii deeman xalayaa eenyummaa gaafachuun afaan fuudhanii reebicha erga irratti raawwataniin booda mana hidhaa Burraayuu kan Gafarsaa Noonnoo geessanii jira. Namoota reebicha irratti raawwatanii mana hidhatti guuran kanneen abbaa Ooshanee deeggartu jechuun miidhaa irraan geessaa jiraachuullee hima. Sababa kanaaf manni hidhaa Gafarsaa Noonnoo hidhamtootaan guutamee iddoo itti hidhan dhabanii namoota garii reebicha ulfaataa erga irratti raawwataniin booda gadhiisuu hima. Yeroo ammaa magaalaa Burraayuu keessa namni lamaa ol ta'ee waliin deemuu hin danda'u kan jedhe namni kun iddoo hoteelaa fi buna dhuganittis walitti baay'atanii taa'uun hin danda'amu jedhe. Naannoo Burraayuu guyyaa kaleessatirraa qabee baay'ee hammaateedha kan jiru. Poolisiin Oromiyaa nama nagaa nama karaa deemu hoteela seenuudhaan nama karaa deemu qabanidha. Tarreebaa jiranii buufata konkolaataa tokkotti uummata naqanii nagaa mattaawaqaa waraqaa eenyummaa fida jechuudhaan boorsaa hunda takatta'u. Ini abbaa Ooshanee deeggartu jechuudhaan uummata uumaan beeknu uummata nagaan mana bahee gara hojii ofii deemu mannaara keessatti naqanii xaxararra kafana jilbeeffachiisanii dachaafadhaa jedhanii dhagaarra kan isaan konkolchaasii oolanii uummata reebadha amma har'aatti kan jiran magaalaa Burraayuu keessatti dhaan jabaateedha kan jiru waan baay'ee nama jibbisiisudha. Poolisiin Oromiyaa kan hojjechaa jiru ammaasitti. Uummanni karaa gadi ba'ee manatti ol deebi'uu dhabeera bakka shakkii guddaa kan jiru akka magaalaa Burraayuutti baay'ee ulfaata. Uummanni baay'ee reebbamaa kan jiru amma sa'aatii kanatti. Torbee dabree naannoo ganda Gafarsaa Noonnoo kanatti sababa boba'aan dhabameef poolisoonni daandii cufuun konkolaachiftota irratti reebicha gaggeessaa turuun garii gabatee konkolaattota isaan irraa hiikuun maallaqa akka adabaman taasisaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa ja'a waxabajjii keessa gaggeeffamuuf jiru irratti namoota kaardii filannoo hin fudhatin irratti doorsifni gaggeeffamaa jiraachuu gabaasan BBS dhaqqabee ni ifoomsa. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaatiif yeroon ji'a lama hin guunne yeroo hafee jiru tanatti namoota kaardii filannoo hin fudhatin tajaajila mootummaan uummatichaaf kennu akka hin arganneef doorsaa jiraachuu fi namoota hin fudhannu ja'an kallattiin gara mana hidhatti guuraa jiraachuu gabaasan BBS dhaqqabee jira. Keessattuu baha Oromiyaa godina Harargee lixaa naannawaa Mi'eessoo fi Bordodde Ciroo fi kanneen biraa keessatti gochaan kun raawwatamaa kan jiru yeroo ta'u Harargee baha aanota akka Dadar, Haramayaa, Qarsaa fi magaalota akka Dirree Dhawaa dabalatee dabballoonni bilisiginnaa uummata rakkisaa jiraachuu akkasumas godinoota Arsii lixaa fi Baalee keessattis bifuma wal fakkaatu raawwatamaa jiraachuu gabaasan BBS Oromiyaa dhaqqabee ni ifoomsa. Mootummaan Itoophiyaadhaa shiroota garaagaraa akkasumas uummata Oromoo keessattuu kan biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisuu barbaadu. Ceesisuudhaaf qabsoowwan hedduudha godhaa ture. Mana hidhatti kaanis gurii kaanis ajjeese aartistoota isaanii akkasumas namoota qaroo fi qareeyyii biyya kanaa gameeyyii hayyoota seenaadhaa fi hayyoota siyaasaa biyya kanaa hunda kaanis ajjeese kaanis eega guri'as filannoo sobaa gaggeessuudhaaf wantoota garaagaraa maallaqa isaa miidiyaadhaa fi mindaadhaa anis qindeessee shira kana Oromiyaadhaaf akkasumas immoo bakkoota adda addaatti tamsaasuu eegaleeti kan jiru. Ejjennoon uummanni Oromoodhaa qabu garuu filannoo sobaa kanarratti Oromiyaa keessatti gonkumayyuu hin gaggeeffamu kan jiru. Sababni isaatis immoo paartiin uummata Oromootiif dhaabbatu yookaan paartiin uummata Oromoo bakka bu'ee uummata isaa fi qe'ee irratti kabachiisee mataa wal qabachiisuu barbaadu. KFO'dhaa fi ABO'n filannoo bara kanaa keessaa Itoophiyaan shira akkuma kaleessa keessaa dhiibdee eega baaftee as uummanni Oromoo filannoo isaa akka hin hirmaanne
lagannaa labseeti kan jiru jechuudha. Kanarratti immoo paartiin bilchiginnaadha yookaan ammoo mootummaan shiraa Abiyyi Ahmadiin deeggaramu kun filannoo kana dirqamaan irratti hirmaatan jechuudhaan Oromiyaawwan iddoowwan bakka hedduu keessatti kaardii namoonni hin fudhanne gonkumayyuu tajaajila lammummaa biyyaatillee akka irraa mulqamaa jiruu fi irraa mulqamuu isaa immoo ragaalee garaagaraatiin qindeessanii hojjetaa kan jiran ta'uu beekamaadha. Mee fakkeenyaaf gara baha Oromiyaatti irraa si kaasaa baha Oromiyaa keessatti dhiibbaawwan garaagaraa akkuma beekamu erga filannoon kaardiin filannoodha akkasuma boordilee buufata filannoo isaanii kan shiraa kanarratti gaggeeffame as magaalaa Asaboot irrattis yeroo jalqabaatiif egaa nama kaardii filannoodhaa hin fudhanne jee deeggarsi kamiyyuu ilmaatu qe'een isaa irrattis namni tokkollee dhaqee akka hin dubbisnee fi ilaalcha addaatiin akka laalamu kan dubbatee dhiibbaan garaagaraatis godhamaa turte bordoddi irrattis dargaggeessi tokko kaardiin filannoon kun filannoo sobaati jechuudhaan kan dura dhaabbatee ture achirraa gumbii bordoddee aanaa gumbii bordoddeetti qabuudhaan maallaqaadhaa fi akkasuma hidhaa adabbii ji'a afurii itti murteessuu danda'aniitti jiran jechuudha. Nama kaardii filannoo kun hin barbaachisu kun filannoo shiraati jedhee akkasuma magaalaa Ciroo Asaboot Machaaraa diidaninni bakkoon garaagaraa keessatti naannoo Galamsoo irratti buufata filannoo irrattis qeerroon namoonni filannoo hin fudhatan jiru yookaan ammoo kaardii filannoo irratti hin hirmaannu jiru hidhuu dararuu cinquudhaanis itti fufeeti kan jiru. Harargee bahaa iddoowwan garaagaraa keessattuu magaalaa Wadaay Harar Dirree Xayyaaraa akkasumas magaalaa Dirree Dhawaa keessatti iddoowwan garaagaratti guutuma baha Oromiyaa irratti kaardii filannoodhaan namni hin fudhanne waraqaa eenyummaatis hin argattan deeggarsa silaa akka mootummaan godhuu qabuu fi akkasumas nagaan qe'ee irratti bobbaafatee galfatee dalagatee akka nama tokkotti jiraatee ol galuu akka hin dandeenyee fi ilaalchi akkasuma aggaamni waraana akka irratti godhamaa jirudha. Odeeffannoon hanga ammaan tanaa kan qabnu Shaashamannee Asallaa fakkeenyaaf Asallaa fa'aa keessattis paartiin warra Izeemaatii fi Innaat paartii kan jedhamu duula na filadhaadhaa yeroo itti gaggeessaa jirutti qeerroon ammoo maaliif kun taanutti dachiin tun dachii Oromiyaa kan kaleessa gootonni Oromoodhaan lafeedhaan fi dhiiga isaanii dhangalaasanii ittiin as eega waan ta'eef kanaafuun asirratti nurratti hin deemtan jechuudhaan warreen dubbate guutumaa guututti to'annoo jala galchuudhaan cinatti warra filannoo kaardii sobaa kan hin fudhatan qeerroo jedhanii hawaasa dammeessan jechuudhaan manhidhatti guuraa kan jiran ta'uu qabatamaadhaanis nutis odeeffannoo gahaa qabna. Shaashamannee Ajjeedhaa fi Arsii gama bahaa Baalee irrattis bifuma kana kan deemaa jiru. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti gara jiddu galeessaa Sabbataa Burraayyuudhaa fi kanarrattis dhiibbaawwan adda addaatitu Oromiyaa keessatti dhimma kaardii filannootiin wal qabatee mootummaan kun oofaatti jira. Gama biraatiin waraanni qaamota afur irraa ta'an gara lixa Oromiyaatti bobbahuun miidhaa ulfaataa uummata nagaa irraan gahaa jiraachuu gabaasni dabalataan dhaqqabe ni ifoomsa. Waraanni lixa Oromiyaatti bobbahe kunis raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii Oromiyaa waraana Eertiraa fi humna addaa naannoo Amaaraa yeroo ta'an waraanni Eertiraa fi humni addaa naannoo Amaaraa Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatan jechuun kanneen himataman keessatti argamu. Torbee dabrerraa kaasee waraanni kanneen waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf gara godinoota Wallaggaa kan bobbahan yeroo ta'u magaalota akka Naqamtee keessatti namoota nagaa marsanii yeroo reebicha irratti raawwatan suuraan agarsiisu marsaalee hawaasaa irratti qoodamaa ture jira. Akka gabaasan BBS Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti waraanni lixa Oromiyaatti bobbaafame kanneen Naqamtee hanga Najjootti Dambidooloo hanga Beegitti Iluu Abbaa Booraa irraa hanga lixa Wallaggaatti buufamanii hawaasa irraa miidhaa geessisaa jiran. Gara Wallaggaatti waraanni akkuma kaleessa naannoo Tigraay irratti labsame arraas duulli guyyoota 5 fuuldura keenyatti dabre guyyoota 5 kaleessa dabarsine as gara lixatti waraanni bobbaafameeti kan jiru. Sababii waraana kanaa qaama hidhate kan ABO shaneetiitu bosona keessa jira jechuudhaan akkuma kaleessa Tigraayitti dhangalaase ammaas ammoo Naqamtee irraa hanga Najjoo Dambidooloodhaa hanga Beegii hanga Sibuusiree osoo tokkollee hin hambisin guutuma lixa Wallaggaa Iluu Abbaa Booraatii irraa kaasee hanga Wallaggaa gara lixatti guutumatti waraana mootummaa Itoophiyaatiin ugureeti kan jiru jechuudha. Badiiwwan garaagaraa akkasuma immoo haleellaawwan boombiidha akkasumas fanjii fi wantoota garaagaraa uummata nagaa hidhuu ajjeesuu dararuudhaa fi tumuunis itti fufeeti Wallagga keessatti kan jiru. Uummanni Oromoo kana akkaataan isaan itti ilaalaa jiran waraanni Wallagga irra labsame Wallagga qofarratti osoo hin taane Oromiyaa guutuurratti jenoosaaytiin akkuma kaleessa nurratti labsamee jira kan jedhu san uummanni dubbachaa jira. Torbaan kanaan dura uummata Walloo irratti labsii naannoo Amaaraa
ummata liju haili naannoo Amaaraatiin godhame. Kan ammaan tunuu kunis immoo qaama sadiitu garasitti ergu tokko makalaakaa raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaadhaati. Lammaffaan ammoo warra Eeltiraati jechuudha. Waraana Eeltiraati. Qabatamaadhaanis hawaasni keenya odeeffannoowwan garaagaraa kan waan kana mirkaneessuu danda'u walirra kaayyateeti kan jiru. Inni sadeeffaan ammoo liju haili naannoo Amaaraati jechuudha. Kana keessa ammoo ummanni kun ummata afaan Oromootiin dubbatee afaan Oromootiin jiraatee Oromummaadhaan qeessa irratti jiraatu warra afaan Oromoo hin dubbannee fi warra ma'aanaan Oromummaa hin beeknee fi Oromummaa warra kaleessa isaaniif diina ture warra Oromummaan dhumuun isaaniif jiraachuu taateetitu garasitti labsame. Kana ammoo halaalumarraa idduma feene teenyee tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Ummanni Oromoo rakkoo hammam keessa akka jiru. Kanaaf ammoo dhaamsi ummata Oromoo Wallaggaaf sagalee taanee cinaa dhaabbannee guutuun Oromiyaadhaa dhiigni Wallaggatti bahaa jiru dhiiga keenya qabeenyi Wallaggatti gubachaa jiru qabeenya keenya lubbuu Wallaggatti dhumaa jiru akkasumatti lubbuu ummata Oromoo guutuuti. Ummanni Oromoo keessaa fi alaan asii achiin qindaa'ee Wallaggaa cinatti waraana Wallaggaa irratti labsamee fi filannoo sobaa ummata Oromoo irratti gabrummaa labsuudhaaf deemtu dura dhaabbannee balaaleffachuu akka qabnu akkasuma qeerroodhaa fi qarreeyyiin biyyaa sagalee taanee fi akka dubbannu jechaati kan jiran jechuudha. Suudaan waraanaa fi milishoota Itoophiyaa lola daangaa irratti boojitee Itoophiyaaf kennuuf ijaame. Lola daangaa Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti ji'a sadaasarraa eegalee adeemsifamaa tureen loltoonni fi milishoonni Itoophiyaa waraana Suudaaniin booji'aman kanneen 60 gahan Suudaan Itoophiyaa kennuufi. Akka maddi oduu Suudaan Tiribuun maddeen amanamoo irraa qulqulleeffadhe jechuun gabaasetti adeemsa loltoota booji'amanii turan kennuu sanbata dabree magaalaa daangaa biyyoota lamanii irratti argamtu Gallabaatti kan ture. Sababa qophiin adeemsa teeknikaa dabalataa ni barbaachisa jechuun wixataa irratti dabree ture. Waraana Itoophiyaa kanneen yeroo ammaa Suudaan Itoophiyaaf deebisuuf deemtu keessa ajajaan waraana lafoo lammaffaan kan keessatti argamu ta'uunis beekamee jira. Akka hooggantoonni olaanoon waraana Suudaan jaanitti miseensonni waraana Itoophiyaa kanneen joota jaam dabranitti qotee bultootaa fi horsee bultoota Suudaan kanneen naannawaa Alfashaagaa jiraatan irratti haleellaa osoo geessisaniiti waraana Suudaaniin kan to'atamanii jiru. Booji'amtoota Itoophiyaa kanneen kennuuf garumina Suudaan fi Itoophiyaa jidduu jiru itti fufsiisuuf rakkoo biyyoota lameenii jidduu jiru karaa nagaatiin furuuf fedhii jiru mirkaneessuuf jetti Suudaan. Walitaa waraanni kanneen Itoophiyaaf deebifamuttis bulchiinsa Suudaan baha Gadaarii fi koree nageenya naannoo Amaaraa waliin ta'uun kan mirkaneessan ta'ullee ni eegama. Gama biyyoota lamaanitiin walitti bu'iinsi daangaa haaraan kan tasgabbaa'e ta'uu hooggantoonni waraana Suudaan ibsanii waraanni Suudaan daangaa naannawaa Alfashaagaa keessatti bobbaafamee jiru qotee bultoota Suudaan kanneen jibrii fi boqqolloo oomishaa jiraniif eegumsa taasisaa jiraachuu maddi oduu Suudaan kun gabaasee jira. Biyyi Suudaan lola daangaa cimaa ji'oota 4 oliif lafa Alfashaagaa irratti gaggeessaa turteen erga laficha dhibbeensaa 95 dhuunfattee booda loltoota Itoophiyaa boojitee turte deebisuuf kan jirtu ta'uu beeksifte. Lafti Alfashaagaa waggoota 20 oliif qotee bultoota Itoophiyaatiin misoomaa kan turte yeroo ta'u lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture wal qabatee iddoo waraanni Itoophiyaa gadhiisee waraanni Suudaan kan to'ate. Wal dhibdeen biyyoota lameenii karaa nagaatiin furuuf koreen waloo dhaabbatanis yaalii yeroo garagaraatti Kaartumii fi Finfinnee jidduutti gaggeeffamaa tureen bu'aa malee hafee jira. Jiddu seentummaan gamtaan biyyoota Arabaa dhiyeenya kana yaalames Suudaan akka hin fudhanne ibsuun ni yaadatama. Qeerroo fi qarreewwan Oromoo biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran gargaarsa Oromoota wallootiif kanneen lola dhiyeenya kanaatiin buqqaaniif taasisuu beeysan. Qeerroowwan Saawud Arabiyaa keessaa bakka bu'aan qeerroo Harargee obbo Abdoo Saalaa BBS'tti akka himetti uummata Oromoo walloo kan lola humnoota naannoo Amaaraatiin miidhameef gargaarsa marsaa duraa taasisuu hime. Akka qeerroo Harargee fi Baaletti gargaarsa kana kan gumaachan yeroo ta'u kun marsaa duraatii je mallaqa sassaabame akka qeerroo Harargeetti riyaala Saawud Arabiyaa 45,000 fi 500 kan gumaachan yeroo ta'u qeerroon Baalettis riyaala Saawud Arabiyaa 18,000 gumaachuu hime. Mallaqni qeerroo Harargee fi Baaletiin gumaachame kunis korreelee uummata Oromoo walloo bakka bu'uun biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraatanitti kan kenname ta'uu obbo Abdoo Saalaa himee jira. Biyya Saawud Arabiyaa keessatti ijaarmanii qeerroo bakka 5tti ijaaramuu kan ibse Abdoo Saalaa qeerroo Harargee, Baalee, Arsii, Walloo fi Jimmaa jedhamuun kan ijaaraman yeroo ta'u gargaarsa fi Oromummaa baachaa jiraachuu dubbata. Gargaarsi amma taasifamaa jiru kana keessatti gurmuu qeerroowwan kanneen sochirra jiraachuu hime. Gurmuun qeerroowwan kanneen amma duras wayitawmanni Oromoo shira wayyaanitiin naannoo Somaaliirraa buqqaanitti gargaarsa lammiif jiru irrattis akka dhibee koronaa vaayirasiitiin harka qalleeyyii bira dhaabbachuun hojii gaggaarii hojjechaa jiraachuu hime.
Kanaaf gargaarsa lammiilee rakkataniif yeroo garagaratti taasisaa turuu yaadachiise fuulduraafis kan taasisan ta'ullee ibsee jira. Gargaarsi yeroo ammaa uummata Wallootiif taasifames kan jalqabaa ta'uu ibsee uummata Oromoo Walloon waan qabnuun bira dhaabbachuun itti fufaa jira. Galatoomi yaa'ee nuti gargaarsi obboleeyyan keenya Walloo akkaataa danda'amutti eegalcha kanarratti guurree bakka uummanni Walloo argamutti dhaynee uummata Walloo biraa keenye akkasitti gargaarsa kana eegalaa goone jechuudha. Qeeroo Harargeedhaatii fi qeeroo Wallootti achitti argamtee akkasitti qeeroon Harargeedhaa 45,000 fi 500 arjoomtee kan eegalaati jechuudha. Akkasumatti qeeroon Baalee 18,000 arjoomtee jechuudha. Kanaafuu qeeroonni biraatti akkasumatti biyya kanatti akka beekamutti qeeroon bakka shanitti gurmoottee jirti. Qeeroo Harargee, Baalee, Walloo, tan Arsiitii fi tan Jimmaatitu jira. Yeroo gargaarsi argamu yeroo hundaafuu bifa saniin irratti argamnee deeggarsinee jechuudha. Kanaafuu amma irratti uummata sana haala qabanii